مسجد بيجهون داتي نمتكو مقاسا غافتني غور برتن إسلام وجوج إسلام غير زمان جني غافتشو فدني نتامون تو كعبة وديكو فين دي ماتي قالا غافتاجين أني أبا قالاتي ملي أبا كعباتي متي بياناتي ديني أكمتين دلقا ديسيتي أكمتين نما ديني دلقا رد دلقا جرا أكون أكفوكتا آخرام انتهي نديم جرو أما وان فريو دلقا خلاص ولي الأمرين تلفزيون الرايو زآتك وقوتو زنا قولي تكون انتو سنجاني برب ميسان namoota Yahudaa hafedhe fedhu Nasaaraa Yahudaa hafedhe immoo waan beekumsaatiif waan isaanii fudhatan jala deeman inkilaafanuu hin tuqanu. Maal sinjana Iraan deeggara Iraan wajjin jira kun shiicaa tahe kun maal tahe sinjan rakkinni guddaan nama keenya harkaa qabu. Wanni kunoo ergamni isaa maali? Ka Iraaqis ka Iraanis hedduu fixallee annoo biyyi Arabaa guutuu wajji jirti gara nama 500,000 kadhume. Akkaataan itti hundeeffamni salafiyyaa kun Sheekh Mahammad Amaan Jaanuu marraa kaate moo sanduuraas ilaalchi mootummaa maxxanuu hundi jira. Naannoo amma jarri irratti wal dhabu kana naannoo san namni keenya keessa hin jiru. Hundi isaanii warra amma galee warri amma wal dhabe kun. Jaarsinis harma ol garuu ture. Dhiyeenya kana maxxansa tokko Sheekni keenya Sheekh Abdallaa waa'ee keetii suuraa teetii wajjin maxxansee afaan Arabaatiin mee wanni san maal jechuudha ati yoo maal jettaan Sheekhaan? Nama kiyya kanallee fuudhinaan jaabbaa kudhan nakkan. Itoophiyaa keessatti hiraan jeen. والله إثيوبيا تنا ما تيارانو كباوني سودا جيرو غري إسرائيل في بيوت عربا خان مي وني ولي فروم سمالي أكيد هذا مو عربني مال ولي قالي جرخون بوتونو إخوانا وانتانيف إسان كانوا بوتو أبصو ساني تنا بوشيسو قبنا فرقانتو لفا خاتي مرتيسي ما قاتاريس بيوتك إيجيبتيس غافتك يوئي تناس غافتك سودي غرتي تقوان تاني في صوفيا زي فيفكم أتمالي خرمسان الديو مجينا شيئانا آيات الله جلياتي سينيس ربيع جل ملياتو harki Israa'el kunii fi harki Ameerikaa kun akkan qabanne wabii maal qaban? Jazbaan guutuun isaanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaa keessanii Barkoo Miidiyaan miidiyaa hawaasaati. Yeroo garaagaraatti dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti dhimmoota amantii irrattis sagantaa adda addaa isinii qopheessaa ture. Arallee akkasumatti sagantaa dhimmoota amantiitiin wal qabatu dhimma gartee siyaasaa addunyaa keessaa qabu dhimma jabaa tokko irratti sheekha keenya nama isin beeytanii aalima nama imaamaati nama bakka hedduutti barate mee sochii imala ilmiidhaa ta'e inni godhes laallee waa'ee gartee dhimmoota yaachisoo waa'ee isaa dhiyoo tanas miidiyaa irratti wantoota dubbatanis takka takka jirti. Sanun daa'icha Barkoo Miidiyaa irratti isin afeerree isin dhiyeessinee jirra nu hordofaa isin jenna. Sheekh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaa afeeraa teenya kabajjee gama Barkoo Miidiyaa nu dhiyaatten sinjaa dhiyaadhu Sheekh baga nagaan dhufte. بارك الله فيكم بقنا قالوا إيدان هردفتوني باركو ميديا بكجرتن هندتو هندي خيسنو بارك الله فيكم جزاكم الله خير أهلا ومرحبا بكم سنين جنة إن شاء الله تعالى بكجرتن هندتو نقان جرادا بريس خينيا آدم دالتي في ورغرتي باركو ميديا أبتو هواسني خينيا هندنو وري هردفو هندنو بقى نقايان نو إيدان سنين جنة إن شاء الله تعالى akkasi duragaa inshallah waan irratti obboleessi kiyyan afeere waa'ee if beeksisuu yookaan eenyu jechuu ani maqaan kiyyaa Yaasiin Ahmad Ibraahimii dhalootaan Harargee lixaa Daaroo Labuuti bakka amma rakkinni irraa argame tana dhaloonni kiyya Daaroo Labuuti Daaroo Labuurraa barnoonni duraatis achuma sheekha beekamaa biyya san jiru jira عالم قدا رحمة الله عليه شيخ عمر بشرى نمجانين هدو قرآن بكم بيداوي برته قرآن إسرتين برده أتشرى رحمة ربي هقولوا فينا ما هدو ربي سبحانه وتعالى كرامة أدى اللي خلني فينا مجمع دعاء مستجاب الدعوة ده أكسو ما يقسي مچارا را لفتك ولا لفتتون مقالوا مچارا دياتي خرادو لچوغا جان كرامل كايوغا قديما بكتنا أتشرى إيجاس بود ديمني متونا خنا في وانت تكو زمان درجي خيس بيجي مخيس برانه أتشرى إيجا متونا خنا برانه بودا بيا سوماليا ديمني سو زياب برين جرو جتون
gara 90 fi 3 irraa hanga 83 hanga 84 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Deemne achirraa kaanee eegasii hargeysa turree barbaraa janii barbaraa turree biyyoolee janii qoxotii takka bakka uummata keenya qubsiisan biyya hirkaatii fi biyyoota kana hundaa keessa deemne garuu zamana san umriinis nu xiqqoodhaan ijoolleedha. Achirraa booda dalagaa seennee ummatuma Somaalee wajjin osoo daddalaynuu Rabbiin Jabuutii nu geesse biyya Jabuutiiti. Achitti biyya Jabuutiitti haareetti madarasaa jalqabne jechuudha. Sheeyni keenya Sheekh Muhammad Ali Boru Sheekh Sabooti jedhamuun beekama. Abbaa keenya yoo jennee gartee hin xiqqaatu jechuudha. Abbaa lamadaati. Yani abii baada abii akka gartee rasuulli jeesan umma imaniin ummii baada ummii jeesan sheeyni keenya umrii Rabbi haa dheereessuu fayyaa gaariillee Rabbi haa kennuu fi tattaafatee yeroo san keessatti ana daldala jalqabe namoota gartee warra Jabuutiitii wajjin umruma ijoollummaa kanaan daldala jalqabee alatti waa gurguruu ture gabbaasee meeshaa. Kanana dhufee maal isaas jirtaa maal barattee naan jee akkanumatti ani buluugaa fi mutuunaa fi waan kana qara'ee hin jeen aboo ati caalima maal goota umriitti akkanatti dabarsitaa naan jee barnoonni osoo jiru maaltu jira yaa sheekh hin beeyin hin jeen nuti namaas hin qabnu sirraa waa takkallee koottu naan jee harkana qabee mana barnootaa madarasaa irshaad jedhan nageessee kiflii takkarraa jalqabuu qabda yoo wallaaltillee jee madarasan na darbe achirraa hin madarasaa tana na laalaniitu jarre ati tokkoon taatu yan lama nageessan lamaas ati hin taatu yanis sadii hin nageessan achittiin ulaa sadii irraa jalqabe. Ulaa sadii xiqqoo baradhee gara boodaa sadii illee ni dandeesse jechuun afurin na dabarsanii almuhim meesoo dargiin hin kufin ulaa jaha fixeen guyyaa dargiin kufe jedhan sartifikeeta jahaa fudhadhee achirraa kaanee biyya deebinee achirraa biyyatti eega deebinee boodallee madarasaa tana murre ol dhufnee biyya teenya keessa gaa haala keessa jiru fi hundaa'u agarree Rabbi rahmataa godhuu fi jaarraa abbaa gadaa umriin dhaqqabnee bishii mootti torban tokkoon bira taa'ee halkanii guyyaa haasawaa wajjin haasoynee nullee gorsee hedduu achi gaafa san keessatti isin warri baratte kun osoo Liibiyaa yookaan biyyoota biraa deemtanii barattanii malee amma deemtanii lola seentanii bilaashi dhumuun faayidaa isin hin qabu isin warri dargaggoon ijoollummaa qabdan kun deemaa nuun jedhe maal duuba kam taana jennaan yookaan Jabuuti maraa dhufta sanit deebi'aa yookaan hiree biraa isin ilaallee biyya biraa isin oofuudha jee lafa kaayee jaarraa abbaa gadaa rahmatullahi alayhi achi Jabuuti deebine nuti ijoolleen tun hedduu ijoolleen Jabuuti irraa waggaas dhufte warri hin baranne kun gaafa dhufe hedduu adanni isaanii gara 5,000 oliiti nuti ammoo warri wajjin dhufne qoftiin beeke warri wajjin dhufne qoftiin nama 5,000 kana keessaa namni hangi madarasaa baratu nama muraasa hanga nama 20ti ijoollee walloo dhufte illee keessa jira Muhammad Thani Abdurrahman Janiini amma khamisatti madarasaa barsiisaa umri Rabbi haa dheereessuu wajjin turre akkasuma ijoolleen baaleelleen hedduu wajjin turre Muhammad Bayaan Jaarsoo Abdallah namoota hedduudha wajjin turre akkasuma nuti Jabuuti deebine haareetti ulaa torbarraa jalqabnee sheekan keenya yeroo san keessatti hedduu nu bira dhaabbatan Sheekh Muhammad Ali Boruu Sheekh Ahmad Yoonis warri kun hedduu warra tattaafati Sheekh Jibriil warri akhiramees gaanii jira hedduu akhiramee warri kun hundaa Rabbi rahmataa godhuu fi nu bira dhaabbatanii mana nu khireessanii haareetti qaraatii torbarraa jalqabne madrasaa Saudi Arabiyaatiin seenanii معهد الإسلامي في جيبوتي ينين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إسي قبا مدرسة سنسيني خد ألم أتشفني أكسي خد ألم أتمره نموت قابسة وجيت أمر رخيصة جمال كتبي اللي نمد ردواجرة مدرسة معهد النور برسيسة نما كيف لي تكو وجيت الرئي يجوني وجو من دارين لي تكو وجيت الرئي بكتك قال وجين أوفو الرئي أكسما بدل عبد الرحمن بلبل جنين بانكي أمان تنبي خيس جرتو تنا بانكي سينك دولتان جناكسن إسا مناجر من وقنو تري يمنس وجد من الناس يمنتس دمي مالية يخاهو مناجمنتي هوري خنا برته أفان عرباتي جتشو نبي سنت قافا يمن ديمنسي ورين كان وجنا المهم أكرت جبوت الرافن قص بودا إيمال لخينيا برنوتا والآن يونيفرسيتي براتو راف بي يمن ديمنه أكستي جامعة الإيمان كيسا أمس سدد برنه أمس سدد ماجستير يعني ماسترك اسمي حديثها يجو دمي حديثها أكستي ديجري لما داتين أي بفهمني يجو حديثاني قربراتين كورسي أدى تفر أن الجراوي إعلام خيستي واي قرتي ميديا خيستيس كورسي فردين قبا واي سينا خيستيس كورسي هدو فرنه وانا كنا خنا هدو فيدمني الحمد لله أكسب بيتي ديبيني يجو إيجام بيت ديبي بودا جمعية الهدى للتعاون والتنمية
beekamtu da guidance welfare and development association janini beekamtu ni jirti ammallee hanga ammaatti amata afur managerummaan dalagen ture akkasitti gal muhimmi amma as jirra معهد قباء يعني أدامت أتشيس جرا أمت أفر رانجا أمت شني برسيسه معهد سنة اللي دبلوما أي بسادة دفعتك كم دفعة على مكان أي بفنة تره إيجس بودا ستي مسجدة باشامي جند جا مخنا بولي بلبلا أنا خد لما أستي إمام مسجدات أما الحمد لله أسين جرجا الحمد لله شيخ ياسين أبا إلمان كنيتي أكنا بارك الله شيخية الدولة تومي جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء شيخ ما لقول سلالو عمري دان أمبر يوخيا شيخ أسبوع فوجي ورمضان دافع سيسوي أي إذا شيخ دينغد دوم شيني سكالا سي شيخ أسبوع كن ندلو مني والله ربي مدار رئيسو علمين تيسن تجايباتي akka gartee sheekuu ta'e tabiraatti majlisaa fi kanatti miti madrasaa irra qaraatanii yeroo hedduu Jibuutittis madrasa qaraatanii Yemenitti deemtanii maastarsiin eebbifamtanii osoo gamanan dhufne dura mee biyyi daaroo labusan gaafa isin ijoollummaadhaa biyya akkami gama diiniin maal fakkaatti turte maaliifin kana kaasa yeroo ammatti walli bu'iinsi gartee amantii adda addaa uumamee ummanni san ummata amantii biraa qabu ummata islaamaatii miti warri jiru dhufee gama amantii teessanii deebi'aa warri jiru tokko dhufe amantii biraa tagartee keessummaa godhanii saniifin gaafa isin ijoolleetti akkam turtee daaroo labuutun ta'ettu kaasuu barbaade. Daaroo labuu jazakallah khair barakallah fik biyyi daaroo labuutuni biyya diinii turte biyya ajaa'ibaati zamana nuti ijoollummaa san keessatti ummanni wal keessa nagayaan qubatee jiraachuu ture baay'inaan naannoo nuti qubannu san yeroo san keessatti ummata Ugaadeen kanatti ture Somaalee ol siqanii turanidha machaara bira naannoo gandi nuti jiru gandi keenya amma ganda Huriyya janiin Huriyyan kun Somaaleedha ammallee ganda Huriyya janiin ganda maqaan ganda jarri kuni warra gartee Amarkaa yookaan Ugaadeenota Somaalee warra kanaatu naannoo san qubataa ummata kana cufaa wajjin wal tahanii nagayaan hanga gaadullootti naannoo amma jarri irratti wal dhabu kana naannoo san namni keenya keessa hin jiru hundi isaanii warra magalee warri amma wal dhabe kun jaarsinis harma ol garuu ture amma irra sababa isaatiin wal dhaban kuni harma ol garuu ture nu bira ganda keenya bira ganda jaajaa janii ganda tokko jira irra guddaan nama jaajaa galee achi qubata ganda jaajaa kana ture inni olii tana asirraahi booda ka'anii haroo adii tanaa fi ganda jaajaa waanni kanan burraayisa kanan gabbuqqa'e namni Somaaleen ni godaante isaan kun ummata qotatu kanaa waliin danda'an gaala waan tiifataniif gaduma siqan laga labuu kana keessa dura gassiqanii namni keenya ol siqee lafa tana guutu hanga gaadullootti hanga bu'ii ibsaa magaalaan jantuun inti magaalota haraya magaalota umamriin si amata 12 magaalota turiin magaalota kana dhufanii ummanni keenya barbaree fi waan adda addaa waan lafti sun taatuuf naannoo san qubatan namni kun gaafa duraa yeroo san keessatti fiifu nama amantii islaamarra jiru nama muslimaati amantii islaamarra jiru asaasa kitaabban gartee jalqabaa kanallee qaqqara'ee jira anarramma abbaa kiyyaa turra beekaysa saahiba turani qacaloo wal beekan abbaa kiyyaa wajjiini zamana boodaa eegaa nashiida adda addaa rabbaasanii waa'ee daaroo labuurraa dubbatanii isallee dubbatanii wanni jedhan kana abbaan kiyyaa rabbi rahmataa godhuuf inni booda tana akhirame mata lama dura miimoorii fudhatee wanni kanatti banee raadiyoo fudhatee bira geessee dhageessa awwa dhageeffadhu jaarsana gaasirraa dubbatanii jaan mee xiqqoo haan arrabsu abdoosh kun itti kaayi jaan danta takkarraan qabu haa xiqqoo na arrabsu abdoosh kana keessa kaayi jaa wajjita ta'an jechuudha ilaa sadarkaa tana ture boodarra gaal muhimmi dhiibbaan hedduun amantii ifii dura fudhate kana maqaa waaqeffannaatiin fudhatanii eegas booda dhiibbaa godhuu eegalan waaqeffannaan nuti beeynu akka addunyaattis akka biyya teenyaattis waaqeffatoonni bakka hunda jiran har'a asii yoo gaddeemte asiin ummanni karrayyuudhaa waaqeffataa hedduudha zamana dur faa'inuu guutuun isaaniitu zamana Hayila Sillaasee irraa jalqabee guutuun isaanii akka jirutti waaqeffataa ummanni kun dhiibbaa tokkollee hin godhan namoota biraatii wajji arsii wajji walitti aanan ummata biraa asii afran qallootii fi ummata ituu wajji walitti aanan nam tokko irratti dhiibbaan godhan nagaya wajji jiraatan waaqeffannummaan tuni tagartee bifa haaree godhattee dhufte ta humnaan deemtu ta ummata guddaa kana keessa dirqiin ummata kana gartee amantii naqu yookaan kitaaba isaanii gubuu waan isaanii kana xureessu waan akkana bifa haaree tanaan jalqabdee gaafa duraa immoo zamana nuti jirru san
زمن علماء إنجرو نانو تناقض غار دارو جني جرا غار دارو خنا شيخ أحمد منقول جني عالم قد جرا علماء أجائبه خما ذاهب قرتي مذهب الشافعي خنا في واهند كراسس شيخ عمر بشرا جرا خامر ريفو سنجسن شيخ عمر بشرا خوني نما روبو بيت ربدي يوم في تنجيني قافة أمت روبو دمني يا شيخ جنين يوم كيسني روبو في تني جان أما في نيوجن أمو مرو بروبني بورو في نيوجن نس بورو روبا في غنم hanga mana gallu sheekhan eegi hogga mana galan robu janin hogga jarri isha'i salatani mana galan robni yaru masar roba nama kanati nama halkani guya qur'ana guyatti juza didam guya qara guya lamatti guya to ko bichirat qur'ana khatam hifdi kalmat dem qur'ana banatu kitaban ful akuma fatiha qara sodman kan nama kanati nama alima kana rabbi subhanahu wa ta'ala karamat heddu khnif dargin gafa dura darasa san ful gafa behrai guransan darasa hunda gure tashi umar yo jangadi seisan yaar sokon halkan mata kono bare mbullu jan dargina kasi juture ni beexan nama kasit hogga khara deman dukken kaftu makinan suute bira khutayo shi umar karara jirate jani do khanna gal inda bartan nama kanat ture nama garte ali bakanati rahmatullahi alayh amasadihi bi cinabo da qabri rabasani akuma guyadu ejira akuma guyadu kono sheikh bashir nijira sheikh bashir machara nafi sheikh muhammad ibrahim daineti bi islam al-rati hasune ture sa'a sadihi fi cina ul basaniti bishan ittisene lahadi هارت خفنا هارت تقولني أكو بقوليا دو إيجرك عامل ساجيدا أكسر قبر الدين سني أولا جت نما كناتي رحمة الله عليه قبر النساء خرارة جول النساء لينغاني جيراني بي كنات ترت يارو سنكيست بي دين هالكني ويا نمني ديني فالكني ويا بول نمني ولي قالي هالكني ويا ربي خدته بي كنات ترت لكن أرانتنا هدو نمر فتشي سوقا حال أمانتنا أجر رخون حال همك قلبي نسكو قويدنا مي أكنت تجاو فجرا. فيادي شيخيا مي وانا جاي بادي بيجتون عثمان بياخدو سيغا بدغا نمو وانا بياخو نمني اكامنتي اسلامات نيو نمني غرتي غملته ربين اسلام مارتي غرتي تلاتجا اسلام ما يچون غرتي ربي تركخنو دا وامبراتي بتي ربين بلودا جيرنيا خيغوتو جنو فيديوتي ربي تخنودا جري امانتنا وني ما دينيا تيخون وان غرتي ادو ummata keenya jeeqee ummata shorkeessu wanni kun eega jijjiiramaa kanaati wanni kun kagartee miila fuutee yeroo hedduu agarru ammoo qabsoon godhamtee qabsoo gartee amantii biraa takkaaf godhamtee amantii biraa fiduuf godhamtee osoo hin taane qabsoo amantiin hundi bilisummaadhaan akka jiraattu wal danda'uudhaan akkuma duraan baratametti akka kitaaba isiitti amantii sii gaggeeffachaa namu akka mirga isaatiin jiraatuuf godhamte malee amantii gartee qabsoo amantii takkaatii miti wanni kun. namoonni akkasii fudhatanii deeman waan akkas fakkaattuuf waan kana kaase. Mee wanni ammaan tana dhiyootan daaroo labuutti ta'e kun amma duraas yeroo gara deddeebi'ee wanni kun ta'a ture. Duulli kun maaliif achirratti xiyyeeffata? Maaliif bakka biraa irratti akkasitti hin taa'amne? Barakallah fiik. Jazakallah khair. Naannoo sanarratti wanni xiyyeeffataniif tokkoffaan naannoon sun naannoo istiraatiijii uummanni islaamaa baay'inaan naannoo san jiruun achirraa gaxee gallee uummata kana jijjiiraa deemnaa jechuudha. Istiraatiijiin achirratti xiyyeeffannaa. Qabxiin biraa ta jirtu abbaan amma achirraa eegale maqaa abbaa gadaatiin eegale jaarsi amma achirraa eegale kun warra naannoo san qubatu dhagayama qaba hedduu. Hoggaa dura jalqabee gosummaan gosa isaatiin jalqabe. Gosa isaatiin jalqabee oofee bal'isee naannoo garii gahe. Amma hedduu deemtee jirti. Amma aanaan daaroo labuutii fi hawwii guddinaa shanan kooluu janii jira ammas daangaa wajji qabu arsiirra godina arsiirra. Kunilleen hoogganoota bakka isaanii bakka bu'oota fuudhee geessee jalqabamee jira. Wanni kun mirga argannaan isaan achirraa gaxee galleeti godinni kun uummanni kun tiifattuudha irra hedduun isaanii amantii irrattis akkuma gartee fagootiin akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni magaalaa gartee gale baadiyyaatti hin deebiin ajjee dhorke rasuulli maaliif jennaan namni yoggaa baadiyyaa keessa gassiqatti qalbiinis ni goggoyti. Tiifattoonni kun xiqqishoo laafaa deemu. Karaa gartee tiifattuu dheedduu jedhan kana. Kanaafuu Araboonni nu gaafa duraanii dheessan jechuudha baadiyyaa tana. Naannoo tana keessatti culamaa'inis irraa xiqqoodhaa. Uummanni kun gartee nadhee haataa jechuun waan isaan fedhaniin jalqabee oofu jira. Amma horsiisuun jalqabe. Re'ee horsiisa akkuma isaaniitti baadiyyaa keessa taa'ee. Bifa kanaan oofaa jira ol dabarsee wanni kun achirraa istiraatiijiin bakka sanitti irra gaarii jechuun eegalee warra gartee garaa lallaafu baadiyyaa gartee diini sadduun beeyni kana keessa oofaa ol dabarsuu barbaadeeti wanni ittiin jalqabeef sani. Qabxiin biraata jirtu culamaa'otaa fi namoota jajjabaarra wanni xiyyeeffataniif
يو أمنكم كيسا ديمي ورخان أركخنا فيفو يو علماء كيسا قداني وأن علماء رتي يفتنيف ور دين رتي أمة خاص وخصحوا وخدم يس أمة علماء خيس يرتخنا خناف نموت تقوى فامي في علماء رتي يفتن خناف يفتن قدامي أما توتان قد برخان خيس هدو تتافتن يرو تك قرآن قبمي يرو تك قرآن چرامي سگرن نقمي يرو تك قرآن كلمة چرا مقالا خيس ديم مال نمي چخنا كر چرا جاني وقا قباني لالن قرآن جارتين جلا چيته شيطة والقبته شيطة خيس قرته وچوسي خيست قرآن اچي قرته هوگا گي سنجرا خنامت متكو هدما يوخاو بات بشر هدما يوخاو بات جاه هدما سرت أدبون انجرو هن أدب ابنك جولت وان كان أبجد اتفو فيني وان كان أوفني أما تبوداتو نيغا خلوان درسادا قبته ختامني قرامي قبنان ولبو إنسي قد أمي mana bakka isaan silaa galma janiin kana kana ijoolleen gartee diiguun kana irratti geesse jechuudha. Hoggaa dubbiin hokkee geesse uummanni karaa kanaan dhimma bahe. Rakkina santu argame. Rakkina amma argame santu boodagaa akkatti fufan godhee amma sanii jecha hissiin deemtee uummata kana namoota 13 amma qabame kana akka hidhama wanni itti godhan sababa kana jechuudha. namoota kana keessa nama gurguddaa jira sheekutii jira nama guddaa kan umriidhaan nama guddaa fa'aa fayyadamee jira miidiyaa irratti akka garuutti jaanii waan hedduu gartee nama suuqanneessu wanni kuni uummata diigaa deemu mee gama isaaniitiin bakka qaawunni jiru laallatanii karaa daawaa hin dhaqqabin laallatanii tooftaa adda addaatiinis taatu humnaanis taatu babal'ifachuuf deemuu isaanii waan tokko ta'e gama uummata muslimaatiin nuti hoo gama uummata muslimaatiin maqaa adda addaatiin maqaa walitti baafnee masjida keessaa wal baasuu irratti xiyyeeffanneeti immoo akkamitti dagannee tooftaa islaa agartee namni biraa qabu daawaa deemee godhu san nuti hoo uummanni islaamaa eessa jira maaltu maal ta'e qaawuni san banamee achiin isaan akkas godhuu danda'an gama keenyaan hoo hanqinni jiru wanti nurraa fi maali uummata islaamaatti. Hanqinni jiru hanqinni uummata islaamaa hanqina hedduudha hanqinni jiru hedduu nuti amma heddummin irra hedduun keenya namoota akka ja'an nama gartee namni gariin deemee gaara keessaa waa adamsata. Namni gariin khaxamada keessa jiru kan adamsachuu barbaada. Kan deemeen taa'amne jechuudha. Irra guddaan amma warra xamada namaa keessaa adamsachuu barbaadu malee warra deemee uummata kana diinitti fiduu barbaaduu miti. Hedduun akkana. Kanuma deemee silaa diinitti fidu kanaahu haduuba taa'ee kumatu jira. Karaarra jiran kuni aqidaan isaanii sahihaa miti. Kun akkana jechuudha. Kuni biyya teenya qofaa miti. Akkuma caalama islaamaa guututtu rakkinni addunyaa guutuu harkaa qabu. Kan uummanni keenya yeroo guddaan uummanni islaamaa illee faamuu dadhabe. Juhuuda isaanii tattaaffii isaanii tokko godhanii wayirra sossoo'u tana hin jiru. Laafina guddaatu harkaa qaba uummata muslimaa kana gara hundaanuu. Gara ammoo biyya keessaatiin uummanni dacwaatuma jira. Laakiin juhuuda isaanii kana tokko godhanii ofuutti hin jiran gamtaan hin jirtu bakka tanatti. Le'aannoo gamtaa yoo hin jiraanne sossoo'uu hin danda'u namni. Khilaafni yoo xiqqishoollee jiraate bakka hin ga'u rabbii walaa tanaaza'uu fatafshaluu jedha. Watadhaba riixukum. Kanaafuu humniti isaanii wanni itti facaate khilaafaanni naannoo adda addaa bakka adda addaa ni jira. Khilaafata kanarratti xiyyeeffatuun qaban silaatti dhiisanii oofan. Amma warra uummanni kun haqarra jira. Uummata kana dogoggoree jiru jira garuma islaamaa irraa jechuudha. Warra amma suufiyaa himaturraa warra uummanni kun dogoggorarra jira inuu warri waaqeffata waa takka hin balleessine hajuu jira. Wanni kanaa kun maal qaawa banti akka biyyoolessaattuu lafaa ka'ee warra namicha dhiyoo rasuula arrabsee fi naannoo finfinnee jiru ni beektan. Namichi kun waan balleessinee jara wahabii kanarra koo qaba hajuu jira isaanii wajjin. Namtichi nuu qaawa harkatee seenee jara kanaan narra duula malee kun nan tuquu jaas deebi'ee suufiyaan nan tuqne kanaan na tuqee. Kuni maal kenna? Uummata addaan fageessuu fida jechuudha. Uummata addaan fageessuu fida rakkina guddaa fida. Kana uummanni islaamaa kana qacalotti gaffageessanii hubachuu feesisaa qaawa kennuufiin feesisu waan kanaaf. Qaawa kennuufiin barbaachisu. Maaliif qaawni kanaa kun biyyoota arabaa keessattuu rakkina guddaa fidi. Wanni Iraan keessa jiruu fi biyyoota adda addaa keessa jiru leessa hada bibaciid fagoo miti. Tattaaffii uummanni biraa godhu uummanni haqa qabu kun godhaan jiru. Warri ahlul haqqiin waggaa tattaaffii bareedduu godhe kun irraa booda'aniif booda deebi'a. Kanaaf uummanni naannoo san jiru juhdii mataa isaanii ifumaa tattaafataniiti culamaa'ota qubsiifatanii sheexxahaan ka dhiyootan qubate tattaaffii uummata naannoo saniitiin ifumaa
هوري ولي بوسني ولي قبمني من جارني في شيخا قبسي سيمنهن غارين تكا اكما مسلمه بيتينياتي وزاره الاوقاف ووزاره الشؤون الدينيه ونجرو كبيوت عربات بعربة خيسة وزارة الشؤون الإسلامية جنين ومساجد إساني جارة دموز إساني دندا وهم إساني دندا بيتين خيشة سيتي وابافتي ملي يو إسلامي خيش مفيتي نمني صلاتكم باسي وعدا لغي ملي وزارة نكسد دلي دنجرتو مجلسني كبين نك أو باجنني كبنجرتو حجي في عمر الله وركة ملي حجي في ملي وتكرر كبا وهم نركة دنجرتو ركني قدام جرو بكة نجر وري برا أمو داعمين لا محدود يعني خج إنن كمني يجو غرغار سج إنن كمني كمان خنان غرغار مني خنان أوفني أمو مني إن شاء الله تعالى دين كان أبا ربي لأنه أبو طالب أخاه الرسول عبد المطلب هو قدو فيه أبراهان فيه كعبا مرس كعبة تبور أكنا غرغل قال ساتي فرئيساتي بورتي خانا مالي في نرابور تاريخي جغال خينا خين جنان أني كعبا وديقو فين ديماتي قال غافتاجين أني أبا قالاتي ملي أبا كعباتي متي كعبا ربي كبدي سي فيسا والفاما جين خنافو أما نتي والدين رب يحميه جيتشم دين كن يما رب ما تيجو جرا خابشا خنا فاملي نمني دوغام برد أبتي وخاو خم برد أبتي خن بكان جينجر نو أفهمي تما أكا الدنيا ووتوت والجو جرا فكين ياف يولالي أمتا شيعات أيولالي فكين ياف دعمين ساني غرغارسي ساني موتموني جيران شيعة بكبوان هندنو أمنتي بكبوان ملي بيه بكبوان فكين ياف أما إيران موتما شيعة بالإسوف مذاب شيعة بالإسوف بكبوت إفكاب دي يجو خنام نمني تقومال جي مكان سا أكمل الدين إحسان أغلو جنين نمتي تكون اتقافتما منظمة المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي جنيتي جارمية كوجر خوال غرغار سبيوت إسلاما جاني جارا باركم لما في شان الرا هنگكم لما خد سديت بكبو أبو روي هوغنوت تركي دني أكجي بيوت إسلاما بيشنتمي لما أول كنرا وزير الخارجية إيراني نور خبجا قواجي بيشنتمي لما تنر مالي في جنان جرخني مذهب خايو قبلي جديم ثاني بل سورت نتي خايو تكن كم نجبي تكتدين بل فلجت ميرت لكن قدان أمة ركا قبو خنا يو خنا تيم تمال سنجانا إيران دقرا إيراني وجنجرا قم شيعاته قم مالته سنجان لكن قدان نما خين يركا قبو واقعها حالة خيسي جرو خنا نفهم وان كيسي جرو خنا أكيد خيسي جرت نقد الذاتي كباتشو قبض نقد الذاتي وانجاني نجي نقد الذاتي نكمل إفي كوماتو يجو متى خيتي أنا إرنان كبا بكتن إفبيخو خنا تركانو كبا ونخون خنا كبا إن شاء الله بارك الله فيك. شيخي اتدي بنتنا بودرة قرتي قافت إن قيس واي إيراني في واي إسرائيل وجه أمريكا وجه والكبتة أمتا بيوتا سلاما خرتي قال في بيوتا عربا خنا وجه والكبتة تعرفنا wanni biyya keenya keessa jiru haala akkana kana jira haala ammaan tana qaabta kana jira namni gartee bayyanatee diiniif akkamittiin dalagaa dhiiseeti akkamittiin nama diinii dalagu irratti dalagu jira akka kun akka fokkotaa karan taa'in hundeemu jiru waan amma naafet jennu kana kadhagayeewu yoo gartee maali tokko taanee akkatiin dalagne hajuu nuti yaada kana qaabne duruu taappellaa qopheeffatee kataa'u jira kanuma gartee khariixaa keessa baafatee nu kannu jira waan bareeddoo ajaa'iba kaaftee mee gama dhimmi kun gartee mana murtiitiin qabamee jira uummanni islaamaa akka uummata islaamaatti immoo hordofee warra hidhame kana sheekanii fi darasootaas ta'ee namoota dhimma kana wajjin wal qabatee hidhame kana jala deemanii hordofanii furmaanni akka kennamu godhuu gaariidha qaamni dhimmi ilaalu mootummaas ta'ee namni biraa majlisni jala deemuu qaba laaftuu ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha wanni kun lubbuuf itti osoo kana dhimmi amantii dhimma gartee laaftuu miti qaamni dhimmi ilaalu hunda xiyyeeffannoo itti kennuu qaba jenna gama ijoo marii xiyyeeffannoo koo dabarru mee waa'ee aqiidaa fi siyaasaa irra dubbanna wallabdiin gartee salafiyyaa fi ikhwaana jedhanii biyya teenya keessa illee wanni kun jirti fakkeenyaaf ati immoo biyya arabaa gartee yemanitti barachuu turte maasarsa keeti wanni kun achillee jirti suudiillee masriillee biyyoota arabaa keessatti waan beekamaadha waa'ee gartee ikhwaanaa fi salafiyyatti wal qoodu kuni mee dhugumatti wallabdiin isaanii kun aqiidaa qulqulluudha moo waa'ee siyaasaati? قاري جزاك الله خير ونجرو ونخني وان عقيدة خيست الرول طبن لا من قريب ولا من بعيد واتكنجرا
ونخون عقيدة متي ولين قبطوا عقيدة وجه ومن نخون قوتون إساني يولالتي هند إساني باب الصفات خيستي هاتو اعتقاد وان أدى خيستي هاتو حديثها في القرآن الدلقو خيستي هاتو مراجع إساني لالو خيستي هاتو واتك خيس وان رو والأمن انجرتو إلا أن الإخوان جماعة غرغرتي اهتمام سياسات أولويات خننيف ورغرتي سياسة بك خنني بارتي سياسة تغرتي فيلمتي موتما إسلاما آمن يتو خايو لفاقبتو خايو كسيتين ديمتو يجو مالي خنافو أسديمانيتي وايا سياسات وان أدى خنلاك أنجتون خوني تقوقرها والنسان سياسان عقيدان إسان خنو مالي رقان دبيتنا مالي يو رقان دبيتنا تشي خديب نوتاني بيوتا سعودي عربيا خنا خيست قوتو يونيفرسيتي سعودي تم جرتو جامعة مدينة جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة خنا قوتو نمني بوريسي برسيسو تري إخوان المسلمين قوتو جامعة سعودي يومي من أيام ملك فيصل قافا ملك فيصل رحمة الله عليه قافا أمة إخواني مصر خيست يروه الدو مرتيد تخنن نمني أكجر خنا أجيب نجي دورات أبتي جمال عبد الناصر يامي ملك فيصل رحمة الله عليه انتو كنا جيني ورى الراخنة سلطاتي بدان قبا جان بدان قبا جاهدو متي وخاد جيسو متي بدان قبا جا خاراهن لكن ملك فيصل رحمة الله عليه نما يعني إساء أمتا خنا قوتو الراخباتي يروسن هو قصدي قاف سيد قطبي الجيسر رحمة الله عليه وقصدي فا شفاعة سيني رادور كي يجو قاف جاهتمي جاها قاف ماس علماء تو هدو بكتك ولك أبني الجيسن هجوميك شفاعة سيني ملك فيصل يراد أورك ملك فيصل بفخنان أمتا خنا قوري يرو ميكا أول الشيخ يوسف القرضاوي بدأسة خني جائزة ملك فيصل تجام تجرى بدأسة خنيف ورين برا هدو لخبرا خفلتي جامعات تنبوتو جارني بيوتا تنبوتو إساني برسيسو تري علماء أوتا مصر والقدة علماء أوتا سوريا والقدة ورخناتو جامعات نقد داري ورقان دبيتنا خنا جوار عقيدة وان توس تبوسا وني بيتون طابني إيجا في تاني أسقرا قلم بودا موتون سعودي خبودا خن لولي خليجة خلمدا حرب الخليج الثانية جانا ربني لأنه لولي خليجة قدرا إيراني في عراق جدو سديت مجال كبامي خن خدا سقل سديت مجال كبامي خوني خدا سقل تمي في توكو تيجا لبي لولي خليجة خلمدا عكلا كوي سفرانجي جتو أما الدام بهنسي حمان أرقى مجراتا يرو تنخيس ما لفاخ أني باسن دكتور محمد أمان الجامي في درستي إساخة إنك أرايس ربيع الشيخ ربيع من هذا المدخلين رحمة الله عليهم جميعا وندساني رب رحمتها ونوف نت رحمتها أبا في الإيفون خد نمت كل نمني الرت قرتي رحمتها ولا قل في جنتها في كم ننجر وقرين ساني قل في كم فكاتي نما فدين كن نما فد دور كبر بعد جنتها أكس برباد خوني نجر ونكسي لأنه إسلام حجرت واسعا أمة إسلام خيساو أبلو بان جنة سينو خجوجر لا فاخه ما لرا نما براخو من راكو كناتي جر راكون توني بودا خيسا أمني خوني سقلتمي في توكو خانا خيسا ورانا أمريكا تنغرغر فتشو انتهى منتهو جتشورت علماء تقافة دكتور محمد أمان الجامي نتها استعانا نغرتي كافر انغرغر فتشو نتها جتشو الآن سيرة رسولاتي في وان الدار دليل فلتين نتها جتشو الآن مرتيسن علماء لكي أمريكا كن يوسين بهو ورانا أمريكا تنغرغر فتشون هنتو كان بين أمريكا يتكسين تنباتو جتشون علماء أني قرين ديدن علماء أني قافة سن ديدن الرقودان ساني أما اللي هيدا جران جتشون أمة القودان أمنا خوني دكتور عبد العزيز الطريفي فا ورين أكاقرتي سلمان العودة فا ورين سفر الحوالة عالم علماء القودة سلابي يبراتي باتري دام بربادني أمني زي قلنا تخناف بيبراتي علماء تكسيت سعودين إلى آخر سيد أجرا جر ورخون إلى أجرا ورخون سبب سنديد اللكي ورا أمريكا تنقر فتشون انتو أمريكا كوني يوبي يتنسيني هم بهو جرخوني كافر حمادا حربي دا أمة خنا أبدا نكبل يجون بكلام بهاني جرخوني الآن التمرمتة خنا ولي خلاص جري سياجا ديم تلف أفني في يجوا ورخان ولي إسن أوفا جاني مناجين خيسن كنا جاري دراسوتاس كنا رلينجي ساجانين جرخون أسين obboleeyyan mootummaa tahanii jarri kun achiin aduwii mootummaa ta'e akkasi garagara bahan boodarra maal irratti xiyyeeffatan isaan nama mootummaadhaaf irra hamaa ka aangoo barbaadu eenyu ikhwaana isaan kanarra dalagaa jedhaniin
هل كان يقول يا منام اللي نقدم مكسور فو إخوان المسلمين إخوانا اللي فبليس ما جاي دو جنبنا أكنت أوفا جنين قوسا عندنا بيا نما هما بين إخوانا بين خيس لك إخوان المسلمين وما جاء أبون بين إنسان جرم بيتنا إخوان المسلمين ضربي خيسان كان مالف أبسي سني كنني في الأمس ولا ليتي باتري سنو من دي مني خنما تشتغلنا سن أكاسي أوفني أرانتنا حربين دول قدام الدنيا بوتو خيس ديم جرو خنا يمنتي بيجانو تجرو يمن قافة تري بكا جها بكا تربة بهمود مصالح ما في وانا الدر ولولاني يسود يمني بكا ميكا تقدام بهني قريب جرى إخوانا نايمتي آبت سياسة ورا قرتي درگومي پارتي سياسة جارتي آنگو بيجا سلام مانا بيجا بلچو بربادو قطان ورا سلفية خونو ورا سلفية دا ربيع بن هادي المدخلين أما من قرين مداخلة جان ورا قرين سلفية الدولة جان سلفية قرتي موتومات جانين منهج السلفة خان السلفية ونجا أمخون منهج هاره بارتي هاره مالي واندر جرومتي مقام كون يجرو مقام كما قاتي كبارتي نتي منهج السلفات نما شوفات ديبا نمني هندنو اصلين تين غرتي عقيده كيستي منهج السلفات ديبا خرقو تكلم قبل لكن سلفيه جاني افيامون كون مقا افيفو هاره ويا خيسا يغلم خنا كغارب بيخو فيس ويا خيسا يغلم خن ايغا ايغلم بودا جار خنا فيدمني الدنيا بوتو خيسا وفن ومن غيرين سلفيه دوله جارين موتما سعودي مالي مستبر عرب سنتقال موتما سعودي تكن هاجر لانه دوله توحيد الرجال رمته وتو نسي توحيد ما تم نسي توحيد سعودي يچون انتو كن هاجر دوله سعودي بيبرامو تركي فعرب سي اردوغان رب اسها دربو بوسي قطر اللي يقول لن كان انه الربسا يعني وني اتهدامي سلمان العودان هدانسا سببني اللهم وحد بين قطر والسعودية اللهم وحد بينهم اللهم وفق بينهم ما تغريدة ختمي تويترت مالتو سينجايا سنجتا جنين هدا سير سنت وامبرا الله فقد خايو حكمت ربين تو كوابو جتاو انتانتو اچين قطر اتدولو خان غافسني سبب تركي نفته وراني سينيني صداتني دابا ملي سلا اتدولني غيا تكو قبچو خان يو تغرين غرتي ولتاني لكن اردوغان جزاه الله خير ددفتي ورانا دفي جيسه ورانا كم ديدم دفي بوسه سنرتي قبنا ونجچو كتسوسوان دبن خناف وني جيرو وني خوني جر خوني جرى خنا إفوين إيبوف جرو مخانا موتم مخدموف جارم ملي وان عقيدة في ولا هم يحزنون واتكو من قبل وان عقيدة بابا عقيدة خيست خوني بس ورو مغرتي موتم سعودي را دفاع قولي يجو بوديغارد مسانيتي واتكس لا أقل ولا أكثر بل وانا جاي وقت شيء خبر وان تكا أما شيء ما تمام الجامي رب رام تقولوا في فتوى قولي نتهاجي رتي رجع أكاو لما يتوقتي مفتي وان تيف فتوى قولي دندا إني أجزا وران سبتة إتلين قافة مسونا كشريعة تجتو غارو نما بيرا خاطرتي إلى الجسان إنديجرين دينهم سني تمتن سني كراك أبتني ديمونين تون يوغرتي إيراني في قافة إيراكي في كويتي تورلين سيا سبسانيتي سودين إيراك Amerikaan da'u ko barbaadu saniif nuti nu sodaa ju'echa waan san godhanii sanirraa qabatanii amantii godhanii aqiidaa godhanii biyya hundatti masgiida biyya hundaatti nama tokko maqaa isaa gaafatanii gol bartan islaama guuje islaama keessa maal jenii gaafachuu fidanii ni taamoon ta'uu waajibinna hunda fidan jechuu ummata islaamaa jidduutti waan biraa takka fidan wanni kun guutuutti amma sheekotiin waan kana hubachuudhaaf namoonni beeku hubatu yoo hubachiise malee seenaa isaa tan itti himanii jechuun waanuma kitaaba gartee waanuma aqiidaa san kasee waddu jira. Akkaataan itti hundeeffamni salafiyyaa kun Sheekh Muhammad Amaan Jaanumarraa kaate moo san duraas ilaalchi mootummaa maxxanuu kun ni jira. Fakkeenyaaf ni jira moo hin jiru. Fakkeenyaaf gaafa Suudiin gad dhaabbattu mootummaadhaa wajjin warra Al Suudii fi warri Al Sheekh kun hariiroo waliigaltee waliin godhanii ture. Sanii wajji wal qabatti moo salafiyyaan tun qophatti sanboodaati. Sanboota ammoo waa'ee gartee adda bahiinsa Yaman keessa salafiyyaa gosa adda addaa ta'e tusanis achumaan itti na dhufta sheekhi. منهجني محمد بن سعودي في محمد بن عبد الوهاب في محمد بن سعود يا رجل قد خنا ورد فيه قافسا
وان الرول تهم موتما توحيد الرقابني جتشو الرولي قلن توحيد الرتوقات آبني ور آل الشيخ بابا أمنتيكو فقبت جنين وان دين كف شؤون الدينية كف ور آل السعود أمو أنغو موتما كف قبتني جنين نصحي ونصيحة ولي يقولون أمو جراتشك عباها جان نصيحة ولي أمري تقديسة صدرك أما أقر روحانامت أما وان في اليود لك خلاص ولي الأمرين تلفزيون الرايو زآتك وقوتو زنا قولي تكون انتوسين جاني برب ميسا تلفزيون الرايو زنا قولي خبر فرشو يودو تلفزيون الرا ساعتك وقوتو فامي إسان كفامن كان نمت كلين فهم حديث خان وإن أخذ مالك وجلد ظهرك وان كان خان دليل فتن حديث كن خنامتي هي كان ساكا سيمتي وإن أخذ مالك جتون حق عرتي وحق أخي سر رافور يجتو أتي حق ربي بليسته وريخ خيستك ربي خجل يدرك إن سر رافور يدو إذا خي سيجارة في جتون أتي وبليسته حد سر جلاتي سيجارة في جتو ماله دركم الله فاخي أنا مسر رافور رسولنا بيتشجع فنان إن كنني في جن يوم الجيس يوم جنان أنت شيء تيجي يوم الجيس يوم جنان وفي النار جي الرسول فهمي تنم تكون فهمني سامله حديثك أنا كان فهمني فهمي ولي أمري واتك خلاص ولي أمر المسلمين قال ولي أمر المسلمين وأن فديو دلك تكون انت وجم فهمي خلي سامله أنا مو فهم فهمي تركزت ورا فهمي محمد بن سعود فان سليمت ملك فيصل إنه وان كان الرئيسان كان الرجب أرى أن يقياتك تبدأ كذي ملك فيصل في محمد بن عبد الوهاب سودي به موتما سعودي تناني إنكاران جي قياتك تقول فاخيتي خا أمريكا جرو تي في أثرية را وني دا والله نيجا مدمري وان كان إنكارو جي أسوخي يبوتو قديس أشتى أمريكا خيسة تكوجرا خا أشتى أمتا دانديجي من سوتا دتشي ربشة إساجرا تي في أثرية جني ترى أسوا خناف ون خوني ون أمان تنجرو خون دوغو غورو بودا وان كان الرابه منهج الرابه جرو ماله منهج محمد بن عبد الوهاب توحيدان رحمة الله عليه نما هدو تتافته يرو يعني تاريخ السعودي دولة السعودية الأولى دولة السعودية الثانية دولة السعودية الثالثة يعني تعم جرتون صادفة هندسي تاريخ سانيتين كره نقرأ اسم مدرسة قافة قران خنافو أمني خوني دولة السعودية لا قافة دراتهم دولة آل رشيد ورا موتة دراخنا درعية فنان وددت ورا قبري قبروا في ورا قبري رتقبي جاري جرو خنوندا ديغني حارات أمتا خنا شركي راقمنا دي بسان وان قدات دلقمي يرو سن كيستي لكن أرانتن لفاخاني بدعة وان حارة عالم إسلام كيسن جري أسباسني بي عالم شفاف مدين سعودي عربية جاني أرجاني هندا ساني حتى أوروبا اللي جيسنا ما أوروبا اللي ما مسجد هندا يو إنسان تادي هوجا غري نما ديده موتومت تيماني تك مسجد نشوفهم قدر أما أوروبا وجين فرنجي برخوتني فرنجي تانا ما إنسان فرنجي نمرق أبدي كاو من الديمقراطية الرجال में فرنجي تانا برخوتني और काफिर राउंड में तखना इखवाना इसने दुफा चुफा मस्जिद ने खैसना चुफा मुजानिन इंग्लिश दकनी हिमन पार्लियामेंट इंग्लिश ताएती इखवान المسلمين नि शोरर केसा मिती यचून मुर्तेस गुतुत इत्ती इयना कम एकना जत्तन जनिनी अपन रादे मा जनिन नुति qoranne jirra qoranne waa hunda finde irrageenye intalti ministeerata kata qatarwan dubbatte turte paarlaamaan irratti yeroo takkaasuite ingiliziin nu dura murteessee jette waan kana qaxarii miti nuu miti khanaafu ikhwan almuslimiin jamaa irhabiyyaa miti ummata da'waa godhu khadiir rabbiiti deemu yoo hireer kate paarlaamaa seenee mootummaa hoogganuu barbaadu malee ummata shoorar keessa bombii takkallee dhoosee miti wanni isaan dalagan hin jiru allahumma yoo ja warra hamas falastiin ta'e malee khoni gaa dhiibbaarra jira mirga kana mootummaan united nation hayyamaa fi mirga addunyaati hayyamaa fi khanaafu khoni waliigaltee addunyaa takkallee hin diigu namni isticmaara jala jiru yookaan gartee ihtilaala jala jiru muqaawamaa godhu united nation hayyama seera mootummaati hayyamaaf waan kanaan deebisaa godhanii fi jiran kana warri khoni manhaja duraan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi khaysan khaysabahan firqa hare matu madakhil awrijanin kun firqa hare asumarra eegalam tijar sumarra eegalam te boda ummanni heddun irratti inkaran qaran kaysan kun dogogora jamaa dan ifyamun yo khaw maqagarte salafiyya jamaa godun hizbi godun or kada hizbi fin godina jamaa kana normal magarte ummata khaysab beekamu taamale maqaa paartiitiin yookaan maqaa garee gootanii gareen godhinaa janiini uummanni gootuun hin gaare garee bira kutaniiti garee tana addaan cicciranii bakka meeqa godhan amma abraariyyaa warra jedhanii jira haddaadiyyaa warra jedhanii jira kun adda addaan maqaa sheekaatiin if yaamanii jamaaliyyaa warra jedhanii jira kophatti addaan if yaamanii jidduu isaanii maallaquma irratti wanni irra wal lolan hedduun yookaan mootummatti naa irra dhiyaate jechuudha waan kana kanarra wal qabanii rakkina guddaarra wal fidan biyya yaman tana ifuu biyya shiicaan rakkina meeqa irra jirtu
akka jarri kun shiicaa tana jala kufee firraan dhorkine warri godhe isaan sababa guddaa ta'a waan kana keessatti ummata kana kalimaa facaasanii nama isaan kana dura xiqqoo dhaabbate kun ikhwaana islaaha janiin achitti paartii islaaha janiin jira kun islaaha janiin ummanni irraa deebi'a ummata qabaa'ila yaman kasiraa hidhannoo qabu kana bakka meeqa facaasan addaan achitti jarri shiicaan dhuftee isaan hunda waliin dhoyte hunda dhoyte waggaa dhufte shiicaan dura markaza isaanii dhoyte dura markaza isaanii dammaaj markaza sheekh muqbil rabbi rahmataa godhuu fi markaza kana marsan dhufanii achitti ijoollee biyya alaatii dhufte adda addaatii dhufte yeroo dheertu dhukaasatti bananii ummata kana kaan mootummaan Suudii manguddummaan jidduu seentee suuta karaa wahiitiin lolli san akka dhaabbatu godhanii ijoolleen harka if kennite nagaan achirraa markaza sayyaasan dammaaj janiini sa'daa bakka amma silaa jarri kun humnatti qabu warri shiicaa kun sheekh muqbil kana dhibbarraa harka 80 gosti isaa shiicaa dhibbarraa harka 80 inni imma manhaja kana namni Suudii irraa as yaman fide isa deebi'anii darasummaan isaatun bakka meeqa baate alhajuurii janii kophaa bahe خون أحمد الإمام جنين خون الشيخ حسن أبو الحسن المأربي جنين قبل نجر أدان هند ساني قما بهاني هند ساني أدى أرى قرين ساني ورا موتما سعودي وجيجي رجرا قرين ورا قمنا الإمارات فوق التجرا قرين ورا قمنا التافي سان شوفها أبارو جرا من برا ولا بارا هند ساني دعاء ولي قول أنجتشو أكرر رجرا حالة خنر منهجني حق آخر وآخر رسولا نمن الرجل أبي قما به مال قدا ولا منهجني توكو ختام توك وان الرجل ولا نقب خنان garaagarummaan isaan jidduu jirtu khana jechuudha jira. Gabaabdumatti namni inubatiin garaagarummaan jirtu aqiidaa yookaan ammoo waan gartee jannata nama naquu fi azaaba nama naquu ta'a amantii wanti seera quraanaa beektaatti bulan sun ta'in ilaalcha siyaasaadhaa ka gartee kun mootummaa deeggaruu fi kun mootummaa mormuu. Waan takkaatu bakka tan irratti kaafnee bira kunnaa taa'anii dabarra. Sheekuma kan sheekuu guddaa tokkotu ikhwaanni warra aangoo deemu warra kursuu deemu nuti immoo kursii keenya mootummaa keenyaan nu qabaa jecheen kan tokko rabbi nu dhaadheessu. Kursiidhaaf islaamni yoo deeme akka amantii islaamaatti dhorkaadha sheekh. Dhorkaan qabu. Karaa deemtuun karaa gaarii ta'uu qofa. Wanni barbaachisu algaaya tubarriru wasiilaa jaa warri kaan. Algaaya warri amma sooshaalizimii fi maarkisii fi warri biraa maal jaan algaayatu tubarriru wasiilaa jaan jechuun خايو ارتديم تفتون خرا ترد برتو هند يسيس سلا في ساجة شو دون ما قتل لي بكسن إسلام برتي الغاية النبيلة لابد أن تكون وسيلتها نبيلة هدفني خايو اتبر بدو بربادو خايو نتو بكي اترديم توس بك بريدو توبتي يو خرا بريدان بي إسلام خيست بي إسلام نتهدو خيست بي أكا أردن برلما خيس سيناني جران بيو تكا كويت برلما سيناني جران جزائر الجيريا سيناني جران موروكو سيناني جران برلما تركي بيوتا دادا بي اسلام كيست نغايان سنتي بارتي تي مقاسي همتي سنان خرا نغاياتين واتا كركو تكلين كبو هنگا امت اخواني تكا قوي فدتني لول ليو فلسطين تي ملي بي تكانو لول فلسطين كيست مو سيرا الدنيا هندا هي ما في جهاد الاسلامي جرا وحماس ورغرتي فلسطيني جرا بارتوني برا هندا جرا غسو غست ور فتحتي سنجر شهداء الاقصى ورجانين كون ور فتحتي فتح محمد سلا ورغرتي سلا دينون قبل خان جرا خنرا بفخنان ورخون لفاخ أنيس الصواني خنا قصير الدنيا نهاية ماف بوركات كلين كابو بارلما سيناني موتوم ماجتش فيلماني نمني ديمون بارتي سياسة موتوم من سياهي يمتى فيلمنان إسلام مالت الأورك وني الأوركنجر واتكل وني سر الأوركنجر وني بكتنا زكاة بديف يوغرتي وان أوركان تهينا منتي خيستي ورآن غوديوم جني بالاليفة شو مالتو في ديلا بار يوم موتوم مان بالاليفة تدوغادا موتوم مان غرتي أنكو كابو yoo ammoo namni biraa bakka mootummaa sanii bu'ee akka gartee wanni kun aqiidaa godhee balaaleffate waan rabbii wal nama dhorke yoo taate ni balaaleffata hundaa'u masjidarra yoo ammoo waan rabbii wal nama dhorke masjidumarra sanuu namni yahudaa tokko yookaan kiristaanaa yookaan entes taatu ortodoksii taatu kabiraatu kursiirra dhaquun qabu maa dhaqaa kursii jee dubbachuu osoo hin taane kan hin balaaleffanne kan islaamaa dhaquun qabu warra kursii deemu jee hogguu balaaleffate akkana jechuudha kana fakkaatutti islaamni biyyata keessatti jechuun namni waa godhuu danda'u nama aangoo qabu aangoon qabatini islaamni jabaatee bakka hunda keessatti mul'atin jechuudha fakkaatti waniin waan kana kaasee si gaafadheef. Baarakallah fiik. As qofa miti kana maal jedhan amma warra Falastiin keessatti amma Falastiin fakkeenyaaf ummanni aangoo qabu durirraa warra Fatihiti akkuma beektu Yaasir Arafaat irraa eegalamanii ummanni kun ummata ammaatii miti ummata jahaatammeetoo keessa sadarkaa guddaa harkatee yaas kudha sagal jahatama booda jechuudha biyya Iraaq fi biyyoota adda addaatiin gargaaramanii seenanii
حتى أمة ورمو اللي ورا برد كان جرب بقى دالين الدو خايو الدو رافرتي ورا فلسطين كان را خنافو أمني فلسطين كوني أمة كانت جرو خنا ورا حماس كون جارمني أنغو بربادو دوغو غورر رجراني خجو جرال كني ويا أبو عبيدان دو سجود السهو سجود الشكر وقمي كان بوهجا أسبه يا رخنا بر وقمي كان سجود الشكر بوجا الحمد لله أكبر مبتدع الدو يجار مبتدع قد داخل فبليس أريني ساس جاب راس جابون عرب خيزر أبته اللهم يا رب أن حرام برانجر ورا غزة خن أمة خنافته يا رب أبو عبيدان كم بقدو إلى صدر كاتنا جرا هرّا ورّي يهودات جن كسب كبه يفهم خيست يوسف ملء إلى صدر كاتنا جرا خنا ما تمرتي ستمال جتان هتك خوني نما إسا خايته ديمي كان جي إنسان جم تشيسو برباد ملء واتك ربي وما ونني برباد جرو لأنه نمتش عثمان بن عفان أجيسه عثمان رضي الله عنه هو قاعد أجيسه نمتش ما عرف سيفي لأن دلخنا الأوي تاجنين ترى جها أولده ما الأوي تدلخنا جنان جها وانين آران التجارة إساق أبو قيمتي يتنين غراخ إساق أبو يجان جها ده تانا مربي يجان ده يجي ترى لما في سدي خنام ميزان تايف كي إساق أبني في جاملي جرخنان تل الله الأجان واتكنجرت ولا عقيدتي ولا واشي ولا واتك خنام لما في نفسي يجو سنسان ونسان كانوا قدو واللبو ساني خيسيجر hedduu bareedduudha. Asumaan waa'ee biyya teenya keessatti hubannaan siyaasaa fi agidaatuun biyya teenya keessatti sheekh hangaate amma agartutti akkami mee adda baasanii ni beekanii jechuun namni islaamaa diinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasaa keessatti jabaachuu akka qabu amantuma islaamaatii ajaja. Amantiin islaamaa tun siyaasaa qophatti irraa hin baafne amantii gartee waa hunda jiruu fi jireenya du'a booda hunda hammatu. Diinii fi duniyaa. Waan kana hunda adda babaasanii immoo siyaasaa seeruu hin qabdu amantiin tun jaanii takkaan tun. Fakkeenyaaf seekularizimii warri jaan kunu warra lixaa kanaaf fide malee amantii islaamaa keessatti sirnuma islaamaatiin buluu jira. Sirna bulmaataati amantummaan akkatti dhufte. Waan kana mee hubannaan jirtu sheekuu teenya bira maaliif waan kana kaasa kitaaban adda addaatu yuunivarsiitiilee adda addaarraa baha madrasaa adda addaarraa baha. Risaala adda addaa jechuun waan aqidaa tana wal qabatee waan aqidaati jedhanii. Wanni kanaatuun hogguu ergamtee dhaabbata salafiyyaa deeggaru yookaan agartee salafiyyuma tana babal'isuudhaaf fandiin itti ba'ee taa'u kan mootummaa Suudii eeguuf deemu kan kanaatu fidee kitaaba raabsee barsiisa. Waan kana immoo kitaaba rabbiitii akka agartee waan kana itti bulmaata yoo waan kana kitaaba kana qaraane itti dalayne malee jalatan seenuuf taa'u manni keenya. Bakka tanatti hubannaan sheekuu teenya bira jirtu akkami dhugumaan hubataniiti wanni kun siyaasaa ta'uu mootummaan akka duuba jiru beekaniiti moo dhugumaan waan rabbiitii janiiti itti deemu jiran jettame.